فاميلي أكم جرتا يو يا جنة جرا هركا فونه هر سا cimtuu takka shamarran gola madaamitiif qabadhee dhufee jira jechaadha. Akkuma seentaniin viidiyoo kana laayikii godha. Sheerii godhatti wal qaqqabsiisa. Maal jechuun barbaade asirratti nuti kan dhufne tokkoffaa birrii barbaadadha. Lammaffaa immoo sooshaal miidiyaa tokko gaafa fayyadamnu akkaataa itti fayyadama isaa beekuu qabna. Seera mana ittiin bulmaata mana tokko kabajuu qabna. Gaafan akkasiniin jedhu gola madaam keessa jirra bichaadhaaf waayifaan kan madaamii nuti tolee dhumaadhaaf akka barbaannetti akka fardaa lugama keessa bahee fiiguu hin qabnu. Maal siniin jechuu barbaade beektanii asirratti obboleetti keenya kana Hayaat Arsii jedhamuun kan beekamtu yeroo baay'ee waan safuu cabsuuf haallee dubbatti miidiyaa kanarratti gizee biyya kana dhufuudha jettullee gizee biiroo waan birosasii jammarattu biyya keessatti waan ishiin hojjechaa turtanii beektan jedhee yaada. Achi asis immoo dhuftee biyya Arabaa dhuftee gola madaamii keessa gaafa mana qulqulleessitu kushiinaa keessa uffannaan ishii uffattee akkas viidiyoo waraabdoo safuu waan cabsuudha. Tokkoffaa kaddama mana madaamii keessa wanni akkasiin eegamu. Madaamiin takka viidiyoo mana koo keessatti hin waraabin jettee seera qabdi taanaan seera san dabartee hin waraabin. Sijjammarii manuma isaaniitu waraabina hin jaalatan. Miidiyaarra akka ba'u piraayiveetii isaanii gabana mana isaanii keessa jiru miidiyaarratti akka ba'u madaamin kamuu hin barbaaddu. Hin barbaaddu sheer walii godha shamarran gola madaam jirtu. Seera kana beekuu qabna. Tokkoffaa mana tokko keessa gaafa jirtu yookiin magaalaa tokko keessa gaafa jiraattu seerri ittiin bulmaata biyyattii isaanii yoo cabsite ni adabamta. Kanaafuu ittiin bulmaata mana tokko keessallee kabajuu qabda jechaadha. Isheen amma viidiyoon ishii waraabaa turte yoo argitanii qamisii gabaabduu uffattee uffata ijoollee madaamii fa'aa uffattee viidiyoo waraabaa turte. Uffata madaamiin tokkos jettee itti kennite fa'aa fuutee waraabaa turte. Mee ilaala harkumaa keenyaan ofitti fuune too dhuftee ji'a sadaffaa isheetti erga Suudii seentee. Harkuma keenyaan dubbii ofitti finne harkuma keenya waan seera madaamiin hin barbaanne safuu madaamiin hin godhinaa jettee mana koo keessatti hin godhinaa nuun jettee mirga isheeti madaamiin dhugaa mirga isheeti. Indee mana ishii keessatti amma kilaasii kee kan raftu keessatti viidiyoo waraabadhu. Angaruu mana keessa deemee waraabu mana madaamii sobu maaliif somne beektan maaliif hin goone beektanii hin jaalatan mana isaanii baakgiraawundii mana isaanii gabanaa isaanii akka namni arguun barbaadan miidiyaa irratti. Kanaafuu kilaasii koo keessa gizeen galee bichaa waraabadha mana keessa deemee viidiyoo waraabu. Kanaafuu nu hoo eessa jirra keessatti of laaluu qabna shamarran gola madaamii jirra. Hundi keessa nu jechaadha. Viidiyoo waraabuu qabna moo viidiyoon kun sirriidha moo sirrii miti? Ani mana namaa keessa jiraadhee mana namaa mul'isuun kun sirriidha moo sirrii miti? Waan jedhu kanatti yaaduu qabna. Callisneetuma gola keessa akka nama fayyaa hin qabne akka nama farda luugama keessa bahee waayifaa nuti toleedhaaf waan argine waraabne sooshaal miidiyaatti maxxansuu hin qabnu. Mirga namaa seera ittiin bulmaata mana namaa diignee kaanee madaamin akkana na goote madaamin na ajjeeste madaamin na darbuu fi madaamin na qaluu fi madaamin akkasii indee badii keenyallee beeka deemuu qabna. Badii keenyallee dogoggora keenyallee taarraayitiitti gochaa deemuu qabna. Callisnee akkuma nuti tole akkuma farda lugama keessa bahee utaaluu hin qabnu. Tokkoffaan kana jechaadha. Lammaffaan immoo uffata isaanii uffatanii miidiyaa waraabuu maaltu fide? Maaltu fide? Indee Mijama uniformi waraabaa barbaadan yoo yani isaa'u osin eeyyamin waraabin mana san keessatti TikTokin hojjetin mana koo teessee viidiyoo waraabin mana koo keessa teessee yoo sin jette mirga ishiiti dhiisee TikTok hojjechuu biyyaan baane dhiisuu qabda seerri mana sanii si dhoowwataanaan dhiisuu qabda dirqama kana hin gootu taanaan madaamin rakkoo akkasiin irraan geechee madaamin akkasina gootee madaamin naqaluuf jettanii miidiyaatti baatanii hin booyina. Namoonni akka jedhan kuni akkamitti TikTok isin eeyyamte mucaa tokko argitan sakai guyyaa lama dura karaa TikTokii imimmaan buusee bu'a maal jedhee bu'a arabdichi kiyya birri ji'a sadii na dhoowwate kilaasii kanatti isin qalanaan jedhee kilaasii kanan nagashee natti cufee sagalee naataa Oromoon naannoo Riyaad jirtanii Suudii keessa jedhee dubbate TikTok isaa jalatti. Anoo dhugaa seen dhugaa viidiyoo san jala galee hollaalu mucaa san durallee biraankii uummata godhe jechaadha viidiyoo sobee hojjete. Namoonni rakkoo dhugaatiin rakkoo keessa jiranillee akka sagaleen arganne namoonni waan akkasii hojjetan walirratti akka rakkoo ta'aa jirtan beeka. Sagalee hawaasa keessanii akka awwaalaa jirtan beeka. Sagalee obbolaa keessan dhiphinna dhugaadhaan rakkoo cimaa keessa jiran namni marri isin amanee akka sagalee isin hin taane nama dhugaadhaan rakkate akka miidhaan irra ga'u akka hin goone. Walitti biddeen hin cufina, walitti sagalee hin cufina. Akka namni rakkoo san keessa bahu akka ta'u hin dhoowwina. An dhuguma sinitti hima. Jaalattus jabbitus
dhugaanii na dhoofti liqimsi. Kan dhufte birrii barbaada gola madaami. Malee minni fatu miti. TikTok miidiyaa yeroo hojii geeffattee jettetti malee isheen bilbila achi goote saala hoo walawaltu bukaa ka xaawulatti naxxee gisee walawaltu girgiddaa hoo afuuftu. Deebite akka madaamin ishee miiteetitti achi girgiddaa kuftee faa anni xaawula jalatti saalanii guddicha keessatti teessee boo'aati viidiyoo waraabdi. Hindee mana hin barbaada hoo jette madaamin mirgashiiti tarii yeroo baay'ee gorsitee ta'a madaamin kun micoo kana gorsiteetiin dhaga'uu didde ta'a. Akkuma asirra baatee gadi baatee akkuma itti dhufe ijoollee biyya arabaa ijoollee biyyaallee waa baay'ee jettee arrabsaa turte. Akkuma san gola madaamii keessallee akka seetetti deemtetti tambaraxxatte madaamin garuu ifeene ka micayyoo deemte jawaazatatti bilbiltee poolisiidhaan fuutee mana hidhaatitti shii gashite kinoo. Hidhaa gashite amma hin darbamti Itoophiyaatti hin baatu kanuma. Yakka gaafa dalagdan seerri biyya kana akka seera Itoophiyaa miti. Mirga keetti hin taru laal. Mirga keetti hin taru. Waati mirga namaatti tartees immoo sin dhiisu. Adabbii keeni fudhatta. Kanaafuu dhaamsi shamarran gola madaamii sini waabu micayyoo kanarra barnoota fudhadha. Naamusa keessan eeggadha dalagadha. Dalagachuu barbaadda taanaan guddachuu barbaadda taanaan jiraachuu barbaadda taanaan naamusa yookiin ittiin bulmaata mana sanii kabaji. Nyaata ani mana keessatti hojjetamaa jiru waraabii yoo siin jette mirga isheetiin waraabii. Mana koo keessa deemtee hin mul'isin viidiyoodha yoo siin jette mirga isheetti hin mul'isin. Kilaasii madaamii tokko kilaasii ishii gisee qulqulleessitu viidiyoo waraabii yoo siin jette mirga isheetti maaliif qulqulluu waraabda kilaasii ishiiti. Ijoollee waan akkasii gochaa jirru keessatti of ilaallu. Namoota baay'eetu jira. Viidiyoo baay'ee argina karaa social media kanatti. Ijoolleen osoo nyaata fa'aa hojjettan, yoo ijoollee isaanii fa'aati nyaata laattan, yoo ijoollee isaaniitii waa hojjettan, yoo kilaasii isaanii qulqulleessitan, uffata isaan gadi huusan waraabdanii maxxansitan. Isa sassan sinitti aaruu dandeessi madaamiin. Baganaa isaanii iciiti isaanii akka bu'uun barbaadu. Uffata yoo dhugaa sinitti muudhaaf ta'e mana kan hojjedhu kana durba 5tu jira. Talaata akka wajjin durba 6 jechaadha. Haadhaan alatti kilaasiin ijoollee dhiiraa tartiiba qaba. Yoo na qulqulleesse hanga guyyaa 4 nutsuu ta'ee ta'a. Kilaasiin ijoollee durbaa garuu tokko tokkoon jechaadha. Har'a na qulqulleesse on ka'e ganama uffanni akka madadara keessatti nafu lafa kan afanii irra ta'a. Garuu wayyaa takka waraabee miidiyaa irratti poostiin goone. Maaliif ani goone beektanii? Nageenya kootiif dirqama of eeggannoo na barbaachisa. Eenyuyyuu ta'i eenyu bakka jirtu kamittuu of eeggannoo gochuu qabda. Naamusa mana sanii kabajuu qabda. Heera ittiin bulmaata mana sanii beekuu qabda. Mirga kee fi dirqama kee beekuu qabda. Kana hin beektu taanaan dhuftee gola namaa keessa gaafa kaattu akka farda keelluu gamne irraa citee mi'a namaa caccabsaa viidiyoo waraabuu uffata isaan miixee yookiin tokko jedhanii si kennaniin viidiyoo waraabuu baaggira iciitii mana san keessa jiru waraabdee gadi baasu waan hin barbaanneef tarkaanfiin sirratti fudhatan lubbuyyuu nama ajjeesti arabni takka. Miti tunni jabduudha madaamin tun kan seera sodaattu kan naamusa qabduudha fuutee poolisiitti kennitee ofirraa hiisisuun ishee naamusa waan qabduufidha. Osoo madaamii takka taate garuu achitti lipishii gooti. Achitti lipishii goota ishee ajjeesti. Malee viidiyoo ishii fuutee cal'iftee hin dhiiftu. Viidiyoo ishii ilaalte TikTok irratti argiteeti amma kan hunda fide jechaadha. Balaan TikTok irraan ka'e TikTokiin si jammarii ganda maraatuuti. TikTokiin miidiyaa kamiyyuu TikTokii qofaa miti. Yoo itti fayyadama miidiyaa beektan naamusaan miidiyaa fayyadama. Yoo itti fayyadama miidiyaa hin beekne ta'e dhiisaa malee waan miidhaa isinitti fidu waan booddee dararaa cimaadhaaf sin kaasu waan kufaatii jireenya kee irratti fidu waan dhiibbaa naamusa manatti bakka jirtu bakka hawaasuma jirtu kamuu keessatti kabajaa barbaadda taanaan naamusaan jiraachuu barbaadda taanaan kabajaan jaalatamtee jiraachuu barbaadda taanaan bakka seera mana sanii eega hojjedha. TikTok yoo barbaadde yoo madaamii si dhawwita taanaan dhiisin hojjetin yaafu. Min hojjetin yoo sin jette dhiisi. Dirqamaa miti. Birrii barbaadu dhufte. TikTokii barbaaduun dhufne. TikTokii maa feemasoonni gurguddaan Itoophiyaa keessatti warri feemasanii TikTok irraa gabii argatan achumatti maan hojjetin TikTokii duruma. Maa dhiiftee biyyaa baate. Erga biyyaa baate immoo bakka waan baateef san dirqamaan guuttee naamusa keetiin seeraan ofis kabachiistee namas kabachiiftee ittiin buluu qabda.
kanan gootu taanan rakkoo mataa keetirra fidda namoota biraallee madaamii biratti akka shakkiin itti uumamu taasisaa jirta. Amma madaamiin kun as talaallafaa jirti karaa miidiyaa garagaraatitti jechaadha. Waan ishiin hojjette mana keessatti sababa maaliitiif akka ishiisifte akkasumas sarraatanyoota mana isaanii jiran hunda akka namoonni hunduu to'annaa godhan dabarsitee jirti jechaadha dhaamsa. Isin hundi keessanuu keessatti of ilaala. Maalirra jirra? Ani maalan hojjechaa jira? Ani eenyudha? Ani maalan godha yaada jedhu beekaa deemuu qabna. Malee madaamii bichaarratti madaamii hamtuu gochuun haati ormaa badduus taatu waan ishiin hin qabne nama tokko yakkuun nuttillee gara namaatittillee gara waaqatittillee cubbuudha. Nu adabsiisas. Nu gaafachiisas. Kanaafuu viidiyoo kana sheerii walii godhaatti keessatti of ilaallu shamarran hunduma gola madaamii jirtan hundumaafuu barnoota siniyaa ta'u waan mucayyoota na mudatirra galatooma waan na dhaggeeffattanii viidiyoo biraatti nan walitti deebinutti turtii gaarii laayikii sheerii gochuudhaan wal qaqqabsiisaa.